Ashama harka fuunee dhaggeeffattootaa fi daawwattoota Ardii Miidiyaa Neetworkii oduu keenya isin biraa yeroon qaqqabnu gaheera nu faana turaa isiniin jenna. Kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti hidhattootni finxaaleeyyii Amaaraa konkolaataa irraa nama buusanii qalanii yoo ajjeesan dhukaasaanis immoo namoota hedduu ajjeesuun beekame. Gurraandhala 20/2024 waggootaaf hidhattoota finxaaleeyyii Amaaraan dhiigni ilmaan Oromoo Walloo akka bishaan dhangala'uu akkuma itti fufetti kan jiru yoo ta'u, Gurraandhala 18/2024 guyyaa Sanbataa gabaa Sanbatee waan ta'eef namoota bittaa fi gurgurtaaf gabaa ba'an galanni hidhattoonni finxaaleeyyii Amaaraa faannoon konkolaataa irraa namoota 6 buusuun haala suukkanneessaan naasuu tokko malee qalaniiru. Namoota kanneen maqaan isaanii ammaaf kan nuun geenye yoo ta'u, namni Aliyyi Muhammad Bashiir jedhamu keessatti kan argamudha. Gurraandhala 18/2024 humnootni finxaaleeyyii Amaaraa kun bakka Allaalaa jedhamutti dhukaasa hawaasa nagaa irratti bananiin namoota hedduu ajjeesuun gariin ammoo madeessanii jiraachuu maddeen himan. Oduu biraatiin godina Harargee Lixaa Aanaa Odaa Bultuum keessatti jaarsi biyyaa tokko milishaa sirna biltsiginnaan ajjeefamuun beekame. ONM Arranni Biyyoolessa Oromoo Gurraandhala 20/24 gareen saamichaaf bobba'e kan jedhuun kan gabaase namoota nagaa gocha isaanii hin qabne yakkuun lubbuu qulqulluu baasaa jiru. Sanbata dheengaddaa Gurraandhala 18/2024 godina Lixa Harargee Aanaa Odaa Bultuum keessatti jaarsi biyyaa tokko sababa mallaqa inshuraansii fayyaa kaffaluu dadhabeef milishaan ajjeefamuu himame. Akkuma kanaanis milishaan ajjeese kunis maqaan isaa Hakiim Muhammad kan jedhamu jibbaa dhuunfaa qabuuf jecha hojii siyaasaa itti maxxansuun dafqaan bulaa kana ta'ee ilmaan 4 guddisuun kan jiraachisu obbo Xaahaa Muhammad kana jedhamu jiraataa ganda Booramaa rasaasa 2 rukutuun akka ajjeese dubbatu. Rakkoo ulfaataa qonnaan bultoota Oromiyaa keessa jiraatan irratti sababilee quubsaa hin taaneen ta'e jedhuun egeree uummataa balaa irratti rakkoo uumee jiraachuus dabaluun himu. Oduu xumuraatiin Baha Wallaggaa aanota akka Guutoo Giddaa Ayyaanaa fi Giddaa Kiramuu keessatti kaabinoonnii fi waraanni sirnichaa mallaqa keessan kan xaa'oo ji'a arfaasaa keessa isiniif kennamu amma mana baankiitti galchaa jechaanii jiraachuun beekame. Gurraandhala 20/2024 murni biltsiginnaa lola impaayeraatti keessatti adeemaa jiruun kisaaraa guddaan irra kan qaqqabe yoo ta'u, maqaa inshuraansii fayyaa fi gibiraa jechuun waggaa keessatti yeroo 2f isaa ol uummata irraa saamanii ittiin of utubuuf hojjechaa kan jiran ta'uun ni beekama. Guyyaa kaleessaa jechuun Gurraandhala 19/2024 Baha Wallaggaa godinoota akka Guutoo Giddaa Ayyaanaa fi Giddaa Kiramuu keessatti kaabinoonnii fi waraanni sirnichaa uummata dirqamaan walgahii yaasuun mallaqa xaa'oo amma yeroon kafaladhaa jechuun sobanii uummata saamuuf
mariisisaa turuu ibsan. Akka jiraataan aanaa Guutoo Giddaa magaalaa Ukkee tokko yaada isaa nuun gahetti himatee kaabinoonni kunneen waraana waliin ta'uun gatii xaa'oo amma kafaluu qabduu namni amma hin kafalle xaa'oo booda fudhachuu hin danda'u jechuun doorsisaa turuus hima. Dabaluun akka jedhetti taatee akka ta'e hin beeknedha kun yeroo jalqabaaf waan kana dhaga'uu kooti jechuun gochoonni isaanii kunis tooftaa isaan ittiin uummata saamuuf karoorfatanii itti jiran waan ta'eef uummanni irraa of eeggannoo akka godhatanis dhaammataniiru. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii oduun keenya har'aa kanuma waan nu faana turtaniif galatoomaa oolmaa gaarii. Waraanni Bilisummaa Oromoo godina Baha Shaggarii aanaa Fantaallee keessatti tarkaanfii waraanaa PP irratti fudhate. Guraandhala 20,2024 tarkaanfiin gooticha waraana bilisummaa Oromootiin waraana weerartuu PP irratti fudhatamuu guutuu Oromiyaa keessatti jabaatee jira. Haaluma kanaan korommiiwwan waraana bilisummaa Oromoo keessa guraandhala 19,2024 godina Bahaa Shaggar Onaa Fantaallee keessatti Cibiraan Gadaa shanan Hundee Dooyyoo muraasni tokkoffaa fi sadaffaan tarkaanfii gugubduu ganda Dheebitti iddoo addaa bakka Haroo Hubaa jedhamutti guyyaa keessaa sa'a 7:35 irratti fudhateen loltoota diinaa harcaasee jira. Lola haga sa'a 9tti ture kanaan waraana weerartuu maqaa Koomaandoon sakattaa fi bobbaatee irraa 20 ajjeesuun hedduu madeessee jira. Tikoota waraanaa ishee lama lola keessa turanis du'aan adabee jira. Gama meeshaatiin qawwee kilaashii AKM Turkii 4 rasaasa PKM 1116 Jororoo PKM 5 rasaasa Dishqaa 59 Jororoo Dishqaa 2 hidhannoo mudhii 5 fi meeshaalee adda addaa irraa booji'uu mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii godhee jira. Kabajamoo dhaggeeffattootaa fi daawwattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii oduun keenya har'aa kanuma turtii gaarii qabaadhaa. Warri gara Ardii Miidiyaa Neetwoorkii haaraa dhuftan sabiskiraayib laayik sheer gochuudhaan maatii Ardii Miidiyaa Neetwoorkii ta'aa jenna.